بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. لقفتو تخينيا خبيا خيسا خبيا لا بك جرتنتو نغيس نتياتو أرد كان جردا وتو تخينيا هندنو خاسر رانغرتي الراوان نتدبرسن فيدا وجرو هندنو نغيس نتياتو أرخنا وانا جايباتي وان قويتو waan gartee barachuun sidhaa waajibaatiin dhufnee jirra. Warra irraa fayyadamunaaf isinis rabbi haa taasisuun isiniin jecha bakka jirtanitti du'aa hinaa godhuudhaan fayyaa jidduu tanaa xiqqoo hamileen qabu bakka jirtanitti du'aa hinaa godhaa jechuudhaan isinii daammaddaa. Gara qophii teenyaa dabarragaa waxaa wajjin laallu maqmaaqsi kun afurii jan maqmaaqsi afurii Maimaisi afurii tokkoffaan maimaisa jettee abbaa maqmaaqamu. Maimaisa abbaa maqmaaquu tokkoffaan maimaisa abbaa maqmaaquu. Lammaffaan kan maqmaaqaniif ilma Aadam. Kan maqmaaqaniif ilma Aadam. Sadaffaan kan maqmaaqamu ilma namaa. Maqmaaqsi rabbiin kan nu baannagaa haa biraan baannu kan rabbiin gartee maqmaaqu baannaga. Kan maqmaaqamuuf ilma namaa. Afuraffaan kan maqmaaqan muka. Kan maqmaaqan muka afuran afuraffaatiga. Afuran kana jechuudha maqmaaqsa jechuun afuran kanatti qoodamaa jechuu kan rabbiin maqmaaqu kan quraana keessatti nu maqmaaqu jechuudhaan isin dhaammadda. Waan ati gartu waan sibira jira tan ati irra gizee rabbiin maqmaaqe sibira jira malee rabbiin hin maqmaaqu jechuudha. Waan nama bira jira malee waan namni beeku malee hin maqmaaqu. Quraana kana keessatti maqmaaqsi bakka 45tti rabbiin maqmaaqee jira. Bakka 45tti maqmaaqamee jira. Bakka 45tti maqmaaqamee jira. Duraa tokkoffaan isarraa kaasee isatti dhaabe jechuun ooltanii isarraa kaasee isatti dhaabe jechaa kamasaluhum kamasalil ladhiina irraa kaaseeti suuraa baqaraa hibeeytan gaanamuu achirraa kaaseeti quraana keessatti rabbiin maqmaaqsa. Maaza araada Allahu bihaaza masalaa bakka jiru suuratul mudassir asumarraan kan wal baruu barbaannilleen maqaan kiyyallee duraan waan himne himuullee hin kaane anis mudassir Mahammadiin jaamaa dhaggeeffattoota keenya suuratul mudassir dhaabee jechuu rabbiin maqmaaqsa. Maaza araada Allahu bihaaza masalaa bakka jiru achitti dhaabe maqmaaqsa rabbiin maqmaaqee. Asumarraan waa'ee maqmaaqsaa kun akkattiin isin xumura. Maqmaaqsi hungaa ilma namaa kana hisaabarra fayyada rabbii waan beeynuun maqmaaqa dachii faa maqmaaqa rooba faa maqmaaqa muka faa maqmaaqa kanaaf itti dachaanee maqmaaqsa sanillee baruudhaaf yoo umriin nu jiraatte yoo nagaya rabbi nutti ta'e baruudhaaf jiraanna. Asitti dhaabna jechuudha. Waa'ee maqmaaqsa kanaa waliin isin himeef dubbiin gaa maqmaaqsaan malee akka midhaan gartee soogiddaa hin qabneeti. Maqmaaqsa tokkoon isinii maqmaaqa haa isin fayyadu jechuudha. Haa isin fayyadu. Waa sadi du'aan tolti sadeen. Ajjuuzaa ganda waliin fexxu. Dullacha saree haa udaaniin lafa balleessu qe'ee balleessu. Dullacha harree haa gartee waan afatan fexu gaafa duraa furaa kana hunda afatanii haa waan afatan fexu firraa qalanii nyaatanii akka godhanii qabanii. Dullachi harreetis yoo za'umaan du'e irra bareeddi jechuudha. Maqmaaqsa kanaanin isinii goolaba dhaggeeffattoota keenya warra irraa fayyadamu rabbiin haa taasisu. Akkuma nama dura isinii himee bakkaan fuudhee fi kana gaa isinii himeetiin jira. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhuun isiniin jaa asumarraan nageenyaa tura.